جلا خسيري بيتشون غرهم رباجا دينا ورفت زينيمو ندرا وقت بيت أجاو جرو أجايا جرو آتيس أكاد بيها الروف وأنا سياسة جرتوف جلي نتي خيارو خيجمان وجيلي سيدين تاو تجرا شيء نموجيدا لو جرو خود أبخون نموجيدا أبخوجيدا يجتوك أصور رف نقرتي وجيب بوجرا بدلني خنا حكا خيسنا دبتو جرا حكا وعلى مانتنا والرئيس اللي خنا دبتو في خد بلي سيفي دبتو جرا خنا فاتي سبيتي أو بلي سخير قرتي سي بلي سيفي أو في غود إف جي حكا سكر نجرا خنا سرعينا هنگات تينيا استخدام ذاتيسي ويبودن ديبيني هاي هنكر ما يبود زي بسابو بسم الله وايد دوراتو وايد سراي نابر هوغنا خي جسو سينجنو واي بكن هنديما جرتو ليدر خي سينجنو akkasitti taayiti obboleeyyaas gartee akkaataatti hubatan garagaraati yoo inni xulee doggore beektaa isheen kun xiqqaa dabalee hayyuudha yaadu biyya irratti hawaayii ta'u akkasi addunyaa hangaatu as baheeti dhiifama godhi farmaarkeedhaa fi dhiifama gaa'ee gaduu gaafata farmaasii jaatis addunyaan dhuftu. Ani wallahi isinumaa fi uummata Oromoo irratti hin quufa beektaa isin duraan dhaabbadhu. Nila geessanii mi? Nila geenya galatoome ati nu obse akkasumatti nu qabi galatoome. Ani isin duraan dhaabbadhu no. Usta Hamza dubbiin tana isin hunda isin duraan dhaabbadhu fi waan isin murtanitti naaf taha wallola hin qabnu wallola dhiigaati waan ta'eef dhiiga isaan immoo akka inni itti mixiyyoo isaan dhiiga ishii barbaadu akkuma isin jettan isin irratti hin dhiisa. Wanni isarraa fedhu araarri kan yoo jiraate dhiigni micoo sanii bahuudha. Isin numurtan immoo ani isin biran kutuu dhiifama godheefiitiin jira. Isinis dhiistanii fi mire egaa isin dhiistanii isin mara naa guutamtii bitadheetiin jira bara. Isin duran dhaabbadhuan. Obsi galatoome hangaatu galatoome jirraa fi Usta Hamza jirtaa? Ninjira yaa. Abdullee wanni jee sharmaakee waasiin nu yaamsime. मैं वीडियोस देविया अंगातो तेन्या वीडियोस देविया शारमार के वीडियोस देविया अनिल नींद देविया मैं दत्तबेती वही न्याद जे वीडियो जो हड्डे वीडियोस देविया दुबिन ड्रामा पक्का जब दूसरे तिलान Hamza tole jara keenya wanneen akkas jee fi waan biraatii fi miti waan silaa gartee ja'amuu qabuun jee malee asirratti ol bahanii sifaadha ka haqasii dho'ise hoggaa ja'an ana obsa osoo hin ta'in maqaa guddaa fi jecha fokkotaa kana walirra dhoobuuni seeraa fi heera kamiyyuu keessan jirtu sii galee ebaluu himuu sodaate malee siitu kana jee atiyuu gaafa kaan akkas gootee dhiifama gaafachuu qabdaa. Oke, haa taatu rakkoon qabu abbaa roobaattiin dabarsa abbaa roobaa isin waliin hin jira sirra nuu guutuudha abbummaan roobaa dubbatu nama guddaa fi duran dubbataniiti itti deema abbaa roobaa. Ayyee galatoome abbaa roobaa waasii nu yaamsisi karaa waan itti yaana. Sharmaarkee egaa akkuma jedhitti dubbii kun waan gartee akkuma aadaa Oromootti waasii yaamtee akka dubbii kun karaa gartee waan abdallee hin jiru kana akka dubbii kana gartee dubbiin kun waan amma dubbataa jiru waan hin dhumin waan taateef akka waliin finnuu fi itti gaafatama fudhachuudhaaf nama hoggaa ati dhabanillee barbaadanii sinuu dhiyeessanii fi waasii jaammalee ati gaasilaa nama beekamaa nama dhokatu ta'uu miti. Haa ta'u akkuma daraatii waasii nama tokko gaa itti gaafatama keekaa si barbaadannu qabadhu jechuu barbaadan gaa asirratti. Tolee galatooma wallaahi hedduu galatooma wanti keessanuu namni hawaasii godhadhu kayin ammatti qopheeffadhe hin jiru isinuma hawaasiin kiyya kabajamoo fi jaalatamoo abbaa kiyya saahiba kiyya hiriyaa kiyya ibroo atis ni beekta abdalleenis akkasumatti anaaf hawaasii ta'uu ni danda'a ibsaanis akkasumatti ta'uu danda'a Hamzaa Sheekh Jaabiris tanaafuu anan hawaasiin kiyya isinuma wallaahi wabillaahi. Maddu yaa maddu tokko keessaa yaa maddu. Tole tokko keessaa kan yaammadhu abbaa keenya kabajamoo abbaa roobaa yookaan immoo ibroo inni waasii naaf haa ta'u. Inni guddaa keenya hangafa dubbata raawwu isaan eeggachuu jirra nama biraa yaammadhu.
Abdain Ibrahimis obboleessa kiyya saahibaas kiyyaasi tanaafuu inni waasii akkanaa ta'u akkasumas Hamza Jaabiris akka waasii naa ta'an gabalumaan isaan gaafadha. obboleessa kiyya Abdalle qaali kiyya si hammatee taataa fi gurbaa kun badii isaa hongan qabdu dabartee jirti. Waasiin ta'a. galatoomii ishee silattuu gaa obboleessa keenya eegas gubbaa dhufee badiisaa fudhatee nuti amanee akkasitti waasii isaa kaya naamatu taate ani rakkoon qabu badiisaa sanii hanga inni gartuu waan xumuru niin taaf. Galatoom. Ulfaadhu. Abbaaroobaa ibsaa badiinsaa hangan qabdu obboleettii teenya dhiigasii haala hawaasni itti dhimamaa jee yaaduu san gubbaa dhaabbatee dogongoraan dhaabbadhee hajootee hawaasni guutuun itti mufatee jira garaan badee badiin itti muramte obboleen keenya hedduu himatan kophaasaa shirtii uffatee magaalaa keessa qabalee jirtu keessa deemu akkasumatti maatii haadha abbaa obboleeyyiin sun qalbii akka malee cabsee dhaqee araarfatee miilarra kufee irraa fayyine haga isaan jaanitti akka godhatu. Lama sadaffaa obboleeyyan keenya shamarran keenya safuu waan isaanii safuu kabajaa isaanii cabsee aadaa Oromoo keessatti namni dumaashii kabajaa cabse namni obboleettii kabajaa cabse waan itti muramuu jira. Waan sun obboleen ati ni beektaa uffata taatus daara jennaani uffata taatus laaleeffamuu qabaa jeetiin amana. Asumaan Abdalleen mucaa obboleessa kiyya kun na harka jira niin tahaa irraa kanaafuu maayaa guddoo irraa xiqqoottis keessan naa laalaa waan jiru takka kana haasa'ee jira. Sunillee yoo dha'ee obboleessa kiyya kun nama waa hedduu dalagu wal tokko taanee yoo miidhaa waan irra fidduu jiraatu ta'e keessattis laalamee fi yoo kan finne ta'ee inni abdii qabatees hawaasaa fayyisuudhaaf innilleen tan beekuuf tan beekne tan deddee'uuf dedeenye hundaanuu waan dandeehuun hawaasaa garaa keessaa fayyifachuu qabaa kajaamuu badiileen haqoon itti murtaa'e kaniin ani irraa fidhoo jiraadhe dhiifamaa wajjin itti naa guutaa waan sadeen kana keessaa uleen isa tumuu qabdii jeetiin amana. Kana Abdallee bakka bu'ee fudhatuu fi akka hojiirra oolchuu ishee odeeteetti waan fudhatama qabu galatoon. Batti wanti takka itti guutuu barbaannu akkuma beeknu gaa lafti nuti jirru tun sharmaarkee irraa hedduu fagoodha. Nuti Abdalleen obboleessa keenya irraa bakka bu'eetii fudhate silaa namni biraa nama biyya jiru nama amantummaa qabu nama waan arra manguddoon itti murteessite kana jala deemee viidiyoo qofaa miti beeyte jala deemee obboleessa keenya sharmaarkee raawwachuusaa nuufis gabaasee yoo sharmaarkeen waan san raawwachuu dadhabe obboleessa keenyaa fi Abdalleellee waliin gaafannu namni tokko biyyatti namni silaa kabajaa qabu namni nuti quba itti laannu silaa cina jiraatee dubbiin na jette. Galatoomi sun ifile kaameraa jira waa hundaa jira obboleen keenya ni godhan jedhee abdii qabaa Abdallee dubbiin gaafiin tun isin qabdi gaa. Wanta kaan itti dabalaa fi asirratti obboleessa kiyya tokkotu naa dhawee reefuu isin hundinuu hedduu galatoon ajiini waan isin amma sharmaa irra keessan kana ifin hanqa tiishartii irraa kaasee bakka inni dhaabbatu hunda magaalaa san keessa faamilii nasiyaa birallee geessee
waa hundaa'uu anaatu isaa wajjin godhaa naan jee burqaa jaaniini nama jabaa qeerroo jabaa mucaa sabboonaadha. Sooshaal miidiyaa gubbaarratti illee hedduu beekamaadha. Innillee as jala jira waan ta'eef karaa saniin isin gargaaruu danda'a. Inni sirriitti isin beeka. Isinillee nama beektan maybii ammaaf asirratti waan hin jirreef maqaa isaa yaadachuu dhabuu maltan waan ta'eef ni jira akkas godhu isallee ol baasnee asirratti ol baasnee innilleen akkasitti waan kana akka isinii fudhatu yoo taasisne bareedaadha. Burqaa yoo as jala jiraattee ana burqaa rajii barreessi oliin si galcha. Marhaba ni baaftaa obsi haanu obsu haanu taa'u waan fudhatee jecha haanu taa'u manguddoo waan baafattu. Fahmi fatii maal ta'e? Osoo karaa bareedaa deemu jirtan amma baggaruu wahiitu jira. Wanni jirus maali? Sharmaakkeen akkuma beekamutti gama keessaatiin ta'ee gama kaaniinis dhaaddachuu ture. Uummata shamarranittis warra kaanittis akka isaan miidhuu danda'u, akka isaan hiisisuu danda'u, faamilii isaanii akka dalagarraa illee ariisisuu danda'u kana hundaan dhaaddachuu ture. So bakka kana hoo akkamiin ilaaltan? Akkamitti manguddummaa tana fixxan? Maal goosisuu qabdaniis sana? Abshir. Manguddoo qaba. Maal yaadachiisa? Galatoome manguddoo nu geessa. Jala qayyaan manguddummaa asuutu hin jiru ani just akkuma tartiiba raambaan baafi manguddoo faalam jeesu jira malee jiraan hambisa. Faamii keenya laal gizee lolaa namni afaaniin miti harkaanuu wayii balleessaa. Amma sun gaafa lolaati gaafa lolarra jiranii amma gaafa gartee araaramarra jirru san hundarraa ibbooda deebi'ee gartee san hundiru tan ji'ee fi tan godhee fi dubbatee fi kana hundarraa gartee badiisaa hubateeti ani akkiin itti hubadhu namni ni balleessaa nama balleessee badiin qabu ju'uutu xiqqoo gartee nama faarakka. Namni dhiiraa tokko gizee aaree akka tasaatti aaree namni walillee ni ajjeesaa namammoo badiin kiyya kun hoogan qabdu daddirmadhaa jee arraan tana haa jennuuf feetu guuza jiru wadaa jejii arraan tana qophii arraan tana kana isaatu kadhate badiin godhee daddirmadhaa hajuu jiru kanaafuu badii godhe kanarratti gartee san badiin godhe kun maaliif gaa hundeensi waan dubbii nasiyaa ta'ee fi waan nasiyaa illee akka wajjin finnu kanaaf dubbatu jirra jechuudha. Dhugaa wanni ati jette dhugaadha faamii hedduu beekta qubaan qaba illee qubaan qaba keessaa qubaan qabu ani tagnaa faa waan jedhee jetta ayyaantu faa ta balittee sana faa dhageeffadhe kanaafuu badii gizee garree amma badii garree badii sana hunda fudhate akkatti badii sanatti hin deebineef dubbatu jirra akka namni biraallee badii gooneef dubbatu jirra akka maasnasiyaan biraan duuneef dubbatu jirra akka wanni dubbannu kun irra guddaa moo sharmaarkee fi nagayuma isaatiifu jireenya nama tokko bar uummata bal'aa keessa jira. Arraan tana maaliif kana hubateetiin inni is garte arraan hubattu dhiyoota eenyutu diinaa walii jee gartee arras la dubbiin sharmaakee kun fiduu baadde inni nama tokko ta'ee nama biyya gartee hawaasa guutuu kana jechaamaa jeeni jiraachuu hin danda'u. Hawaasni immoo waa tokko hojiirraas bahi waa tokko waan nama godhamu jiru waan takka hin godhamu jiru yoo godhames jireenyi namaa sanatti rarra'u. So kanaafuu wanti ati jette faamii dhugubatti sirriidha galatoomii dubbii dhugaa jette ammoo kanumaafuu dhiifamaa gaafatame dhiifama numaa agartee hunduma isaattuu dhiifama godhee dhiifama kanatti akkatti dubbii kana bakkaan gee jireef hawaasa diinje rakkoo turtanii beekna bakka jiru ni hubanna bakki deebinu maali akka dubbii nasiyaaf hin taphaatudha. So kanaafuu gartee waasii yaamsifnee itti fufuuf deemna akka diina ol waan kana guyyaa duraarraa akka miidiyaatti dhaabbatee jala deemee dubbiin isaa tokkooti akka waan isin gootan miidiyaa wajjin dhaabbatee nuti waan biraa isaan jiru bar magaalaa akka hayni nasiyaa argamu akka mirgisa wanni dhaban deebituuf kuni magaalaa samboonsa shororkee isaarraa hambisa dhimma nama wal jibbuurraa hambisa kana dubbatu jirraa miti kanaafuu wanni ati jette bareedaa fudhatama qabaa. Wama jechaa jirutu kana kanumaafuu waa hunda julmumattuu gartee dhiifama godhee waan feetan nam muraa jeeti itti muru jirra man hojii itti muri wani biraan jiru. Kanuma gaa dubbii jara keenya sheekiyya faamii kiyya dhugaa hundi keessanuu hayyoota kana nutti mura jee barinni maan tana khalaas badii godhaniin deeman jenne balleesse hongan qabu akka feetan na godhaa jedhe.
فيادي دبيكم كمنا ان اديرو دبل همزه اقصد استاذ خيرسا ان نقول ابدن وان ووتن ان سدين تمورا مخنا اني اكان جوتي اكبل سخيا يو دوغتي ان الربودا فاميلي تنا وجين ابديتين حي دريت هي iga balitiya haruma barbaachisu godha ajajana kanitanis murtanis ni furadha haruma feeteen inuu arkadha anismalen qabu gajeeboda yo wan t-shirti sun khobaasa kayogade rakkinira dhufte yommo woloodhan marihate kagodwe milkaawte sanra goolamne khanammo family bira dhaqu abba eebbifachu obboleetii eebbifachu fayyisee gammachiisee obboleetii waan obboleeyyan timuran lafatti gabbiyee hunda godhee obboleessa keenya kagooneef kana wajjin as deebi'anii manguddoo teenyaan garsiisuu hawaasa keenyallee akkaataa manguddoon teenya akkaataa hawaasni keenyallee arkutu goosisuun dirqama jiru waan sadeen kana keessaa maal keessa laaltaniif Ustaad Hamzaa Abdallee akkasumas Abbaa Roobaa Ustaad Ibsaa Fatii akkamitti dura mee Fatii irraa Fatii waa karratti akkamitti naafatiif guutuu waan isaan muranii okay galatoomi itti fufaa manguddoo obboleen kiyya dubbii duniyaatti Abdallee warta qabadhu jara keenya duniyaa wajjiinii laayina irra jirra manguddoo biraatiini ol bahee haasa'uu hin danda'u ani ammallee miira keessaan jira hedduu miidhamee jira abbaan kiyya sababaa kanatti kunoo dhukkubsatee ciisu jira saniifuu ani ammallee na dhagayamaa jira wanni inni as gubbannaan jee gana ilmaan kiyyaa fi maareef ol teessi so ani haalaan ittiin akkumatti as gubba dhiifama godhuufis hin jiru yoon inni har'aan tan as gubba dhiifama jeen booruus dhufeetuma shamarree biraa as gubbatti arrabsuuf deema ani seeraaniin firaa dhoorkallee jechuu jirti hanga dandeenyu qabu jirra mee itti fufaasin Abdallee maal jette waan kanarratti Ustaad Hamzaa wallahi maal jennaan dubbiin ballachaatuma deemu jirti achi dheerachaatuma deemu jirti rabbi haa tolchu nuti gaawwanni as teenyee fi manguddoo hoggaa jaansii galee yoonii fi nurratti quufan qabaanne waan silaa tahamuu qabu waan silaa godhamuu qabu waan silaa waan hundaanuu maal jette Fati manguddoo asirra jirtu akka darbuun fadhuu jette nuti keessaan isii jajjabeessu jirraani manguddoo asirra jirtu kabajaan isinii qabaa harka isin darbuun fadhu baggaruu waan isin asirratti itti murteessitan san gaafa inni bakkaan gahee godhe anillee dhufee gabbahee dhiifama sanniin godhaafi jette. Abshir jijiin manguddoon akka ati fayyitutti fudhattee jirti. yoo nu dhagayaa jiraatte silaa nu dhageessi dunii teenya galatoome waan jetteefi nuti nama ilma namaati namni hoggaanii fi badii balleessee waan balleesse saniif suma jala dheeyse hin ajjeesan jara keenya hin ajjeesan khalaas wanni godhan hin jirtu seeraan yoo gaafattees numa hidhama numa ba'a hangasu wanni duutirra muramtu hin jiru sii galee ammoo kabajaa bareedduun obboleeyyan kee hawaan kana dhagahe irratti asiin dhuftee waan san gartee ummanni guutuun akkuma laal dubbii alatti baate alumatti tolchan jara keenya waan takkan isiniim madaamatumarratti wallaananii jedhan mataarraa muranii deemaniin tanaaf wanni ja'ame onlaayina kana gubbatti namni je'e as jira namni je'ees badiidha waan san aaraaniin je'e jechaati hoggu dhibbarra deebi'u jira kana ala an arra wanni ummata keenya irraa bare wallahi
xiqqashoo akkaanan hin eeginii ala akka waan zulmi jiruun na fakkaate uummanni guutuun namuu ol bee waan fedhee fi nama gaafatee namni hoggaa nama jala dheeyse gahee namarra deddeebi'anii mata namni tokko yoonii fi jara keenya firra udaane tara sadii yoo ittiin beeki ati isa miidhu jirta akkuma namummaattuu sii galee namni tokko hoggaanii fi waan takka balleeyse dhumti badii balleeyseedha ija mataa irratti wallaalan galatooma warri komantii dhumti badii balleeyseedha tanaa alan jirtu jara keenya yoo ammoo heera haaraya baafannee akkasanitti gartee sharmaarkee ol baafnee nu arrabsaa kan jettan taate sanani waan biraan na fakkaata jara keenya ammallee yoo kana dubbanne namaaf dubbattanii jettan nuti haqaaf dubbachuu jira jara keenya mucaan kun hoggu dhibbarra deebi'ee isinittiif kanne akka feetan na godhaa hoggaa isiniin jee dirqama baqqaa huccuu irraa baafnee asirra qaanyeessinu rabbi sodaadhaa wayitti qishoo namni waan dubbatu keessatti illee rabbi eeggachuun gahaadha tanaaf obboleettii teenya duniyaa ulfaadhu jecha inni je'e san jecha bakka bu'u waraabeeti sharmaarkeen akkasi gadhiisa obboleettii tiyya duniyaa sii galee waaniin an je'een san irratti dogongoraaniin je'e akkuma viidiyoon san deemte tunis deemti sii galee aadaa keessatti namni walirraa ajjeesa ni beekaa deeroo abbaa roobaati oromooni aadaa keessa jara keenya ilma funyoo qaba osoo nama fannisu jiranii abbaan ilmaa dhaqee irraa muree ilma godhata maali oromummaan akkana qabdi malee abbuma dhufe jala hunda gartee dhugaa keetii jettanii katabinaa jara keenya komantiidha haqa jala deema wakuunu maca saadiqiin dhugaa wajji taha sii galee bar akka amantiittis namni yoo nama jala dheeyse bar jihaadaa ba'uu fi danda'a jara keenya sii galee akka isinirraa asirra dhuftanii maarreen taane jettanii miti haqa jirurratti murtee wanni feete sirraa hafuutu caala jara keenya galatoomaan waan biraa isin hin jiru sii galee ammoo ulfaadha namuu jazaa isaanii arkata rabbi gartee nu hundaa'u jazaa keenya nuuf kafala galatoomaa ulfaadha obboleettiin teenya duniinis nama manguddoo harka darbuu miti micoo kabajaa qabdu isii fi sharmaarkeelleen wal guddisanii sii galee amma isaan lamaanirra isaan hin beeytanii beeka arraa miti zamana dheeraadha gartee